Maal si bilis naman? Puta! Ba't yung tita? Kita ko kung tinapos. Wala. Jechuun gisee Wanna tinaa gootu. Muudiin akkanaan dabbara garuu Naa gisee kanaa soitu maali? muudii qabu faatuma keessa kiyyallee na beekta. Hanga ilma namaatiif arjaalee ni beekta. Hanga keessi ullee ni beekta. Amaam sheekummaa kiyyaatiif egaa kishinummaa mana dubbattu gartee maana beekta duraanuu gartee akka miskiina dura akkan arjaata illee ammaa kana gartee osoo sitti himachuu hin taane arjummaa kiyya. Haa ta'u malee wallaahi ilma namaa miidhaa irraan gahaadheet illee hin yaadu. Haalaas miidhaa kana caalaa kanarraa keessas waraanis ilaale barsiyaa. Miidhummaan kiyya sirraan ga'e maali haa faatumaa ta'e. Miidhummaan siin jaalladha. Immoo dalagaa dhugeessee dalagaa sin namooti yan miidhaa fi amma dhaggeeffatu. Jaalattee nuti kan godhe sama yeroo dabarsee dalagaa nuti. Haya obboleessi an faayidaa xiyyaa bahu dalagatte dalagaan sun faayidaa xiyyaa. Faayidaa xiyyeellee yoo ta'e. Xayyi wayi faayidaa xiyyaa dalagaan sun si faayidaa namoonni dalagaan akkanuma tokkoon nageesse jira jala boossee natti himantee si geessee mi yoo fayyadamte anaaf fayyadamte moo hin fayyadamte. Lollimmaa jettanii an lolaan jiru baramma dalagaa keetiin jira. Wanni dalagaa koo waan isa argee waan alhamdulillah. Atillee anillee baga firaasee argina siin jaaladha naamin akkasii yaati sagas ta'e itti akka fayyadamsi silaan irra yaatte kara amma fikkeenii an akkasii ammaanidha an arjaadha silaa arjaadha ulee nagatti baasa turte bana fayyadama. Uleen kan waan gadi silaa akka isaatiillee furmaatatti godhuu qabdu turte bana nagatti baasu qabdu turte. Sitaatullee kan mogooti maaliif miknaatum osoo nam takka dhiirti tokko dhufee sitti ol seenee dhalaan tokko sitti ol seenee osoo bakka xiyya buutee ati dhiira taatee dhalaan tokko sitti seentee garaadhaan sii qabeette ilmoo baatee afuriitiin barre waa baatii takka lama sadii jedhee bara ilmoo baatee afurii cinaatiin garaadhaan sii qaba guyyaa gaafa dalagaa na keessi duraa naan jettee bara hayyee sirri fachiisu kun hangam tokko sitti qaama hayyee anaaf sa'a kanatti anaaf kana jaalattee yeroo dhugaadha si dhugaadha sun dhalaan tokko ni sossobamti sobamti rakkoo qabu san immoo galatoon bakka tanaa sobamtee kana gochuu keeti galteemi haa ta'u malee bakka tanatti gocha kanarra gochuu hin qabu mikinaatu san jechuun dhaggeeffatu san jechuun yoon kana dubbii kana si keessa si ibse yeroo dheeraa na fudhata. Seeraan barbaadu iyyuu yaa seeraan barbaadu bee naa jette bara. Jala kanas wani na jechiis haaraan jira bakka dalagaatiin ni ari'ame. Saahiba kiyya tokko ammaan dura leessitti mee jira Yusuufii fi Abdii wal dhabaniitiin dhaba jaraa kana keessa hedduun dararame ka jaraatu jechuun wallaahi cafaqaan jaraa wajjin cafaqamee cafaqaa gartee mee ijoolleen waan hin taane warra dalaganiitiin dubbii jaraatiif achi ture. Torbaan tokko mana san ture eegan immoo mana sanii gaddee deemu bakka dalagaa kiyyaa dhaqe bakka dalagaa kiyyaatis mudiira kiyyaan wal dhabe mudiira kiyyaan wal dhabee kisimii seenee kisimitti achi keessaa gabba'e hoggan gabbaa'us dalagaan siif hin kenninu sin dalansiifnu baafadhu miidhuma kana mustee mana keessatti dhaabbatin jenna hareen aara sanii nanaa qabu ati dhuftee aara gubbaatti aara naa dabalte mee akkam gochuu qaba si taatullee kanuma goota. Egaa argaa jirtan daawwattoonni keenya akkuma argaa jirtan kunoo Faatumaan baanan kunoo kana obboleettiin Abdusalaam dhaggeeffatan nurraa usme Faatumaa baanan siin jedhu baadhu jedhus ati Faatumuma sudhumattu Faatumaan baanan suma kanaafuu gocha isiin narra gootiiftee obboleewwan siina cafayyiisaa turte mucoon sun kana kun laala an akka nama tokkotti arjummaa kiyyaaf dalagaa isii naqee jira nillee bakka dalagaatii ofiitiin fajaan dhuftee garaadhaan siif qabanaa jedhe garaadhaan siif qaba jechuun si immoo kunuu har'a soba ta'ee argame miknaatum fitinaadhaan siin fattanuu wala hanga tina jaallattuun si baruu fedhe kanaan nama fattananii daawwattoota keenya mee jaallaa jibbaa waan akkanaa kun ilma namaa takka irraa ni eegame jettanii yaaddaniis kanaafuu hordoftoota keenya dhugaadhaa akkuma beekamu aaraa fi gammachuu keessa wallaahi salaamatallee sin gaafatu ni dagadhee bakkuma jirtanutti nageenyi jaalalti ka onnee kiyyarraa baatu siniif haa ta'u akkuma argaa jirtanu feetiin mana geelee sitti argee jira muciyyoo alhamdulillahi rabbil alamin du'aayin keessa har'allee borullee taanaan ka gaafa Abdii fi Yusuufaatillee nan daganne ka har'aatillee nan daganne bakkuma rabbiin kiyya nan dagate isinillee baga nan dagate muciyyoo yommuu argadhee jira kunoo alhamdulillah kanaafuu mee afaan isiirraa waan isiin dubbattu waan isiin jettu nufaana turaa dhaggeeffadha gochi kun ilma namaarraa waan eegamu kanaafuu taanaan akkuma argaa jirtu kuma daawwattoota kanatti waan jiru itti himiiti anillee galteeme kana achitti wanni dubbii keessan galteeme achi laaqadhee sin laaqadhu jiru garuu anumaa magaalaa kana keessa jiru Fatiinii fi Abdusalaam obboleessi kan kee akkana na godhanii nagaa ni ta'a jettee illee ijaarin an kana jara mul'aanallee Sarifu akan tanya ni lala mata lainnya dhuguma rabbi salaama alaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh saya ya dalaga sisa si jalataa jedhini ettumatti haasa'uudhaaf dhaan biiroo uumamaa na jaalatamuu saba jedhini bira deeme achumaan
dalagaan seeni saboota asumatti haasa'u du'aa akka ta'e soba akka ta'e dabaafatuudhaaf isa laaluudhaaf akkas godhee dhuguma garaaf isaan qabu. Na sossobee akkas na godhee amma deebi'ee jechuun gisee akkana jiru mana isaatiin dhufe akkana jenna bari narraa gajjee mana isaarraa na gabbaasi saboodhaan gisee irra hanaasa'u hedduu dabbare jechuudha. Hedduu dabbaru wanni dabbaru tokkollee hin jiru. Dabbarri si qaba dabbarri ani qabu dabbarri tokkollee taanaan dhaggeeffatu wala wanni kofaltu jirtu bakka sanatti wanni na lolchisaar gocha kana irra goote wallaahi keessi kiyya ammallee taanaan galtee intala dhalaa taatee malee wallaahi silaa ulee kanaan mataan jettee si babbaga siina si baafatu danda'a garuu immoo taanaan intala dhalaa ka wajjin dhaladhe ni qaba haa ta'u wajjin hin nyaanne dhumne jira obboleessa ana mu asiin na godhe amma waan kana jaalatta naaf sirraan baatee akkas taatu naaf sirraan baatee jaalatte kun nafsiraan ibaan adami bani adam hunda wal jaalata bani adam hundatu wal soba bani adam hundatu wal kaawun ha bani adam to soba kadam sakki asmillah masanu faatuma wae jaalala ka itu ke sabahi si jedhu tayyib mubarak ittiyadi ite gaafa san furmaan sanaa kan ajjeefatu gaafa furmaan na jette ittiyadi mubarak rabbo hin qabu kara sinin dalagadduuti mee waan kana ittiin yaadina jettee kutte malee gaafa san garaa si qaba maana hin jedhin haya bona dhaggeeffatu illee boonne an waan dalagaan biizii na godhee fi waan mashquula ta'ee fi gaafa akka telefoona irra dawwatullee jara Yuusufaa fi abdii mushaakira turan telefoonuma kiyyaa'u seenee kiisa kiyyaa fudhachuudhaaf yeroo hin qabu sanumaa fi telefoona keetillee risaalaa naa barreessitee fi meeseejii na argitan gasseenee ilaalu yeroo hin qabu man cal jedhe malee sitti illee hin boone ati mubaarak namni itti fajaan telefoona ulaa uffee ballee garaadhaan si qabattee na fattattu maa obboleessa kiyyatillee obboleessa ni qabda obboleessa akka kiyya kana wajjin alatti ni qabda kanaafuu hayyee eega baate ba'uu rakkoo qabu sun dogongora sitti furadha hayyee maallee deebitee maa telefoona sana kaaftee bakka na san bakka dalagaattu deebi'ee jira takka ammallee kiyya akka jaalanne waan argeef maaliif hin kaase telefoona fayyasa kan obboleessa kiyya maaliif hin kaase kan obboleessa kiyya kan kaase obboleessa fayyasa baay'ee wallola kan bakka ittiin jalaa kaase eessa jitti naan jaa eessa jitti naan jaa soquu qabdullee hoos attaallee maa agalli filmina maa waan kana isa baasu dhabettee obboleessa kiyya waan akkanaati dalagaarraa ijaaraa fudhetiin cuuti bakka na qurabee huccuuti mubaarak bira kaayyateetiin bakka dalagaa deebi'eeti hanga baatii gara fidhattee rufutti naa obsiin hin deebi'a Kubara bullee rakkoo ni beeka ana ga'u rakkoon qabu waan takka sin godhu anaatti isa amansiisa gaafa sanillee innummaan maal naan jedhe si booda waan kana obboleettiin tiyya dalagaa hin qabdu ammaasis geeleesii bira jirti anu bara geeleesii immoo gaafa dura mucoo amma si wajjin asii ol kaatee na guyyaa takkitti ishaaraa irratti sin argisin nama sadii sii fi obboleessi keetii mucoosa gaafa san gaafannaan ture obboleettiin tiyya gaafa san irraa wal bararra gaafa san maal naan jedhe yoo dalagaan namarraan kan dhuftu taate yoo nama beektu ta'e naa ergii naan jedhe gaafa san dhaggeeffannarraa fudhadhe rakkoo qabu dalagaa nageessi naan jette akka nama tokko hin dhuftee mee ayye mana kiyya na dhufte nam tokko immoo akka rakkatee naman dhufe abdu sadaa obboleessi kee dalagaa bultiin dalagaa akka bakka dalagaatii hin baanat illee ni beekta ayye bakka gaafa huccuun kee fudhattee mana geelee geetii kanaatiin hin dhuftu daagee mucaa kana gaafa inni haasawu maaliidha gaafa san akka minna sosobdee nafe dhibbina nafe ani immoo wanni sossoboo kan keessa sossobullee waan ati barbaadu san siif godhe dalagaa si galche mun galche ani dalagumatti gaafa san dalagaa dhimma qabdamoo anumatti dhimma qabda osoo akkas taate gaafa san astuma manuma kiyyaa oboon qabdu yaa mubaarak waan akkana akkanaati dhimma qabaattu hayyee san bira kunne bara dalagaa dhaayi dalagaa nageessii naan jette hanya kana waa'ee jaalalaa dhiisiti dalagaa mun galche amma kalatu waan jirummoo waliin itti yaadnee booda waan goonu walumaan laallaa irratti si galche dalagaa hayyee ga bakka dalagaa kan dhufte akkanumatti nam tokko telefoona san nama jalaa kaasuu dhiisee kayyasa ta'u obboleessa keessa ta'u dhuftee nagaa mana geelee kan keessa ofirraa firaashii guuttee geelee kee wajjin teessee raahaa goota garuu mubaarak immoo achitti asaqaayyaa wanti raahaa gochuun obboleessa keetiif saahiba keetii jiru akkatti raahaa godhata nama gommaadha qabatee akkatti jaappoonii baafatee fatiin baanan sun saahibni obboleessa keetii garteeme jaappoonii baafatee narra dhaabbatee akkasina jaaba kuduraa yaa godhan nurraa dhagee faatuma an akkamitti raahaa argadda ammaan tanaa sammuutti gabbaheetuma dalagaa tokko barbaadatu lafa ammaan tana ofiin shakkuu jedhe akkatti shaaraa kan rabbahee dhufe na rabbii kiyyaatti nama amma ammaa tanaa hojjedha fatiin tokko jira wallaahi billaahi dhumman naa yoo barbaadde baasa koreetiin jara harkaa baafadhe fatiin ilaan manarraa ka'e osoo fiiguutiin tafardiitti wallaahi mana namaa jira akkas shirjireetiin naanneetiin fatii kaa baafadhe
Fatiin na jalaa hin hamne ammallee na barbaadu. Akka akkasii asitti dhageeree poolisa biyya Anatu timesi jala narraa dhage shaantaa keessatti arge shaantaan kennaatu shaantaan oluma jiru jiru. Shaantaa sana argeetuma hai aboonaan jedhe an obboleettiin kee telefoona na jalaa kaasuu diddi. Gaafa sana illee nama dalagaa sii keessa hin beeku. Dallaayotii warra beektumee naa gaafa dhufe mana na dhufe. Haqaatu sitti fide shaantaa jetti gasiise. Hayilee sitti fide hayilee akkatti sitti fide sitti himu. Akkas naa jetti shaantaa sitti fide maal taate maaltu siimsiise sana hunda shaantaas kaayyatti dalagaa galchee yoo maal. Ati faradaadha akkuma na farattee isattis farattu waan ta'eef. Anta na keessa nune yaadnu kun na keessa nune. Anti yaa hoggatan ofirraa gasi baate Yusuf takkallee mana na dhufeetuma akkasuma akka waan hin taane dubbatee rakkoo keessa jira abdiin naan jennaan masana keessa maxxamuun xiyyeellee gara jalaan na gorte ammoo aara kan bakka hin dalagaa irraa bahee irraa aara qaba hammaasis haa ta'u yaada hammati yaaddu kana yaadullee hin dandeenye haa ta'u malee obboleessi kan kee haqa ati fiddeettu san dhuguma haqa qaba bakka kanatti nunu maaliif miknaatum shaantaa kana isinoo fudhattee bakka dalagaa dhatteetti quba qaba akkasiin bakka mana geeleesiitii shaantaa guurrattee baate quba qaba mana geelee keetii kana dhufee gaafatee jedhe obboleettiin telefoona jalaa kaasuu diddee nama dalagaa siin akka beektaa naan geeleen keetii siin beekuu jennaan inni yoo furmaanni si bira jiraate furmaata takka naa himinaa jedhee na bira dhufe hoggana bira dhufe shaantaan kan kee mana kee jira aboo mubaarak naan jedhe isii obboleettiin bakka dalagaatti quba qaba shaantaan sitii fi kun maala sii godhaa naan jedhe shaantaan kan geelee sitii fedhee kan asiitii mitiin jedhe siin bakkuma dalagaa jedhe Ayah, tayyib jadi orang kaya meko ini laran aja dapat cuma kayak soal kaya lalu uffannya kasih. Jangan kau bersama malah kayak jadi nanti cuma jadi tidak begitu pun. Kalau mau politik ya ufat kan lena tu begitu sih. Mau politik ya pakai kesas bahas yang mana aja. Ayah sahaja tadi lena rabun deh. Asli lena telefon kan asli lena begitu shanta kayak jadi telefon nih. Kalau mau bersih nih nak apa deh? Aku makan kayak saya ke kuya nama saya nara apa deh nak cakap putre time ni sahaja nak upan apa kekanan tu sih. Saya betul dia boleh timer fete embe ko mana ki yakar faru timer embe ko nak far nama mana ka pata ni saya wasas na berbuat boleh wani berbadaran ni kamal le si berbadaran amma dan aku amma sisi ne te asli ti mana sto tu pun kana si biasa tu boleh diperin dira ish rakko ko isa ki pura de garum mo tu kitte na ra boleh segi kim lo sab akami ti masih makara boleh si makara ha nahi bangga mo ni des anda mo des kana sagarapi agarapi jetti dose da wanta tu miti lubuti ya bare ko setti amma le kana na baina ka bata kami jira nam masuk polisi ya anif da amma le tananas amma le ske ala wallahi fatima na ke fa polisi ki amma ga na dawu miti har kana tor fatu miti gatte mi jecha to kona jennan wallahi soketti fu me matara ka na biadis wala na gide wala na ko amma wala na jira bara ni bat ake fa bakara tra ko wala ko kenya ran kan ara ke fa lubuti yang berbara saat nanti dalagan le kamu dalagan sih mau berbara makanya mau waktu mana mana aku tak apa sih mana rakan itu me boleh sakit nara ini sih jadi ini mas main bapak dah boleh kan ayo telepon nanti nada boleh timu boleh tiket bakal dalagan jirti jadi mana gele sih lagi jadi kali itu mana gele sih udah jirti aci dah bakal dalagan deh betul shanta ke mau kia mau boleh sakit yang naga nyete gele sih timu amat jirti itu nih mah sini sini jadi sini pantas kasih baik ngerti mi menit kan harga kisah betul berbara tamam anak pun jangan berbara dulu hinjur kisah apa tu alas mubarak lolin lolong kirim buat sisa pun berbadu ada pun berbadu jangan berbara ada biar wah jangan benda berbara sengaja di buat Jangan lupa beli siaran ni. Kalau lupa sahabat. Walau tidak, tapi sekarang buat dah. Tidak, tu masih jiru naro. Macam kau jiru naro mujur. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Mai kena walau mai faida sih kat buah. Wajar nak kau sahabat tekan je. Akan masih boleh ni dia sahabat ni. Karena kau kan itu dah lagi bomba mana tak kena nara apa dah. Tapi dia nak dah. Kalau tu sini lagi anak mana? Mana rabu ni kata, orang ni kata rabu. Anak kan awak dulu tajar kau dah. Matu berbaju ni sampai. Waktu yang sekarang deh. Waktu nanti ni tak boleh waktu ini. Ayah, boleh sekali dia macam ni orang ni. Anak siapa? Anak mantan akan mati nabi ni buta buta anak buta. Aku lagi boleh. Saya sikit semua ni deh. Uno kalau boleh sekali dia kan mata udah mampu boleh tak? Ya video boleh sekali dia boleh. Ada buat. Ya waktu ni baca kuno. Sana boleh sekali bagai jamaah. Kan boleh kalau kis-kisin. Jangan deh. Tidak, mana kena. Apa cina lagi kata? Abi naraji. Nah, dia ada mana tu? Mana di mail pun.